mucaa kana qorachiisnee saniin booda immoo gama seeraatiin deemnee waan seerri jedhu osoo goonee yaada jedhuutiin qabaa. Egaa yeroo darbe waan na mudate hundi keessaniyyuu argitaniittu mucaa kan keeti jettee osoo hiriyaa kiyya wajjin taa'aa jirru mucaa natti gattee deemte. Egaa erga guyyaa sanaatii rakkoo hamtuu keessummeessaatii jira. Gargaarsuma hiriyoota kootii fi namoonni ollaa na gargaaraniin har'a gaheetan jira. Egaa ishiin waggaa tokkoon dura hiriyaa turree saniin booda gargar baanee ji'oota murtaa'een booda wayimmoo dhuftee garaatti baadheen jira maal jettee naa bilbilaa turte. Yeroo sanattis gaa ani hin qoosti jedheetuma ani jireenya kiyyarraa fagaadhu jireenya biraa jalqabeera anama hiriyaa biraan qabaa jedhee yeroo sana ishiitti himachaan ture. Garuu ishiin na dhaga'uu hin dandeenye. Boodarraa bilbila koo cufadheetan jalaa badee jechuudha. Ishiin jireenya koo waan jeequu barbaadduuf jedheen. Amma immoo waggaa tokkoon booda deebitee dhuftee na hordoftee mucaa kiyya ta'uusaa osoo hin mirkanaa'in ragaan mana yaalaa tokko osoo hin jiraatin dhuftee mucaa kana kunoo akkuma isin argitan natti gattee baddee jirti jechuudha. Egaa kanaan wal qabatee egaa erga guyyaa sanaatii hanga hin teenye waajjira poolisii deemee beeksiseetan jira. Garuu immoo waajjirri poolisii mucaa kana fuudhee lafa godhu waan hin qabneef eeruu sana na harkaa fuudheera. Ishii immoo ni barbaanna jedhaniitu jiru. Garuu hangarra ga'u hin argamne. Egaa namoonni nu hordoftanis sooshaal miidiyaa irratti yuutuubii keenya irratti namoonni nu hordoftan martinuu lafa ishiin jirtu yoo argitan eeruu nuu kennuudha qabaattu. Dhugumaan mucaan kunis kiyya yoo ta'e mucaan hanga waggaa 18 guutuutti silaa haadhuma bira taa'ee osoo guddatee irra gaariidha. Seerris immoo kana jedha waan ta'eef yoo argitan isinillee nu barbaaduu dandeessu. Ishiinis immoo viidiyoo kana ilaalaa jirti yoo ta'e dhuftee mucaa kana qorachiisnee saniin booda immoo gama seeraatiin deemnee waan seerri jedhu osoo goonee yaada jedhuutiin qabaa. Egaa Maartii jedhamti gaa ishiin akkuma isinitti hime egaa waggaa tokkoon dura dhugumatti hiriyaa turreerraa kana hin haalu. Garuu immoo mucaa kana naa baachuu fi dhiisuu ishii waan hin beeku hin qabu. Yeroo sanattis yeroo murtaa'e waliin turre amaluma walii dadhabnee karuma nagaa yeroo sanatti gargar baane. Turtii yeroo murtaa'een booda immoo jireenya kiyyatti akkas deebi'uudhaaf yaalaa turte. Ani immoo hin barbaadu ammatti immoo hiriyaa qabadheeran jedheeni akkuma isin beektan ani hiriyaa qabaa. Hiriyaa kiyya wajjinis wal dhabsiisteetu jirti. Egaa akkuma isin argitan gaa mararoon guyyaa sana bakka sanatti dhuftee mucaan harkatti argitee hedduu bu'aa turte. Erga guyyaa gaaf sanaatii bilbila kiyyallee narraa hin kaastu. Egaa baay'ee tokko jireenyi ani keessa jiru hedduu jireenya nama gaddisiisudha. Mucaan hin boo'aa halkan baay'ee na rakkisaa. Gargaarsuma warra ollaatiin malee guyyaa har'aas hin ga'amu. Egaa ammatti egaa mucaan kun xiqqaadha naannoo ji'a lamaati. Mucaan kun garuu gargaarsuma warra ollaa gargaarsa hiriyoota kootiin waa tokko naa bitanii kunoo kana aannan kana amma aannan kanaan jiraachisaa jira. Xuuxxoodhumatti kenneetan ofirraa sossobaa jira. Egaa mucaanis gaa homaan jedhu daa'ima waan ta'eef irra rafaa isaatii boo'ettiin ka'a sossobeetuma aannan kana xuuxxoodhaan obaaseetanii saniin booda irra rafaa akkasittiin isa waliin ammatti jiraachaa jira. Garuu mucaa kana ammatti gatuus hin danda'u. Namoonni baay'een koomentii jalatti mucaa kana nuu kennii maal jedhaniitu turanii. Haa ta'uti garuu waajjira poolisiitti silan beeksisee turee fi qaamni seeraa na gaafata. Amma mucayyoon kun argamtutti mucaan kun akkasi bira turu jedhanii dirqama waajjirri poolisiis natti kennee jira waan ta'eef mucaa kana gatuullee hin danda'u namaafis illee kennuu hin danda'uuni. Egaa namootumti gargaarsuma namootaatiin hanga guyyaa sanaatti numanitti fufaa. Egaa jireenyi kiyya baay'ee jeeqameetu jira. Ija seeraanis ija uumamaanis yoo ta'e daa'imni hanga waggaa 18 guutuutti haadha bira turuu qabdi ture. Ishiin garuu sana mara cabsitee fiddee mucaa kana natti gatteetu jirtiini. Ani immoo ilmoo namaa kana nama keessatti natti kennamee sooshaal miidiyaa irratti ol gadi faca'aa jira. Mucaa kana gatuu hin danda'u. Dhimmi mucaa kana baay'ee na yaaddessaa jira. Isin immoo akkasin na gargaartaniin barbaada. Akkasumas immoo mararoof immoo dhaamsa tokkoon qaba. Egaa namni kan nama jaalatu mudoo waliini. Wanti kun immoo ammatti hin mirkanoofne. Mucaan kun kiyyas ta'uu nama biraas ta'uu ammatti wanti beekame hin jiru. Haa ta'uti garuu mucaan kun yootuma kiyyayyuu ta'ee akkas gochuu hin qabdu. Wanta akkasii waan nama mudachuu danda'u waan ta'eef namni nama jaalatu immoo akkas nama hin godhu. Silaa yeroo akkasii kanatti na bira dhaabbachuu qabda malee
akkatti goodaatti nagattee deemuun sirrii hin turre. Kanaaf deebiitii yaada kee dhaggeeffadhuuti. Gaafsana dhuguma namatti dhaga'ama hedduu boocheettaa boocha keetiinis immoo namoonni waan adda addaa dubbachaa turaniiru. Haa ta'uuti garuu akkatti nagattee deemuun kee sirrii hin turre. Kottuuti lafa namni yoo wal bira jiraate wal gargaara. Mucaa kana immoo yoo ati na bira jiraatte yoo waliin taanee haadha mucaa kanaas barbaanne tarii mucaa kana garshiitti deebina. Yoo dhugumaan immoo mucaan kun kan kiyya ilmoo kiyya ta'e immoo mucaan kun ishii biratti taa'ee waan seerri natti murteesse nan gargaara. Ani hin gargaarus hin jedhu mucaan kiyya taanaan dirqama seerri natti kennu waan ta'eef nan gargaara. Garuu ammatti lafa hiriyaa kiyyaa dhaquu hin danda'u. Bakka tokko bahee dhaquu hin danda'u. Mucaa olii gadi baadhee tan deemaa mana keessan taa'ee oola. Kana biraan ani barataadha. Jireenya barataa immoo hin beektu gargaarsa maatii nan jiraadha. Amma immoo dabalata immoo mucaan kun gaafa natti dabalamu namni hundumtuu kana yaaduu waan itti ulfaatu miti. Daa'ima araasii tokko qabu miti. Daa'ima waggaa 2-3 dhiirri tokko sa'aatii 1-2 tursiisuun hangam akka cimu kana isinitti himuun waan baay'ee natti hin fakkaatu. Hundumtuu ni beeka. Sana biraan amma daa'ima haraasiidha. Haadhaaf abbaas yeroo itti adda baastee beektu miti. Haa ta'uti garuu daa'imni kun haadha ni barbaaddi. Mucaa kana nama guddisuu hin danda'u itti fufee baay'ee natti ulfaata. Nama biraa hin qabu kophaa kiyyan jiraadha mana kiraa keessan jira. Kanaaf immoo haadha ni barbaachisa. Haatis immoo dhala kee si mararuu qabaata. An garaa maaliitiin amma torbee tokko guutuu akkamitti akka teesseyyuu hin beeku. Kun amma torbee tokko guuteera garuu mucaa kana dhuftee hin laalle. An bilbila ishii hin qabu. Dhuftee mana fincaaniin naqattee mucaa kana akkuma isin argitan fiddee nutti gattee baddee ergasii lafti nuti hin dhaqiin hin jiru hin barbaanna. Hiriyoonni koo aarsaa gurguddaa na wajjin kaffalaniiru ishii barbaachuudhaan waajjira poolisiitti illee akkaataa ittiin beeksifnu wallaale lafa ishiin jiraattu hin beeku. Yeroo duraa takka gara Bishooftuu kanan jira takka gara Finfinnee kanan jira jechaa waan turteefi yeroo sanatti immoo hin barre lafa ishiin jiraachaa turte. Dhuguma gaa naannoo Bishooftuu kanas jiraatti jennee hiriyoonni koo deemanii ani mucaafuu akka ittan deemu illee arganne hiriyoonni koo Bishooftuus Finfinnees deemanii barbaadanii dhabaniiru. Maartaa adaraa kee mucaan kun baay'ee na rakkisaa'eera. Lafa jirtutti yoola viidiyoon kun si qaqqaba ta'e mucaa kana koottu. Ani mucaa kana hin guddisu siin hin jedhu. Yoo dhugumatti mucaan kun kan kiyya ta'e laalchifnee qorachiifnee dhiigi kees qoratamee mucaan kun kiyya yoo ta'e annan gargaara sin gargaara. Kanaaf immoo koottu mucaa kana waliin guddisna. Si gargaareetan nan guddisa. Kanaaf waan ati gochuu barbaadde annaaf hin galle. Dhala keettis immoo garaa jabaachuun barbaachisaa miti. Bor mucaan kun yoo guddate ilmoo kooti jetta moo ilmoo koo miti jetta. Adaraa kee an mucaa kana yoo kiyya ta'e sin gargaara. Kiyyas immoo yoo hin taane yoo rakkatteetta ta'es immoo ani hiriyoota nan qaba. Hiriyoonni kiyyas jiru. Akkasumas immoo uummanni viidiyoo kana laalu marti si gargaaruu danda'a. Mucaa kee ni guddifatta. Ana jireenya kiyya nan balleessiini. Barumsarran jira. Akkasumas immoo hiriyaa kiyya wajjin walitti na buustee jirta. Maatiin kiyyas immoo baay'ee jeeqamaa jira. Jireenya kiyya nan jeeqini. Adaraa kee koottu mucaa kana furadhu. Mucaa kana gama seeraatii yoo deemte wayyaa. Akkasittiin wanni jettee biyya kana keessattis akkaataa ittiin jiraattu hin qabdu. An seeraan inuma si barbaachisa. Mucaa kee numa fudhattee numa guddifatta kun dirqama keeti. Anis immoo mucaa kiyya yoo ta'e si gargaaruutu dirqama kiyya malee ani mucaa kana guddisuudhaaf seerri illee guddisinaan hin jedhu jechuudha. Daa'imni hanga waggaa 18tti haadha bira turuu qabdi. Seerri biyya kanaa waan jedhuuf mucaan kun si bira turuu qabaata. Ilmoon kees immoo si mararuu qabaata. Mucaa kana yoo guddisuullee baatte ji'a 9 ol garaatti baadheetanii wajjin rakkadhee jetteetu turte. Kanaaf ammi ati mucaa kana wajjin rakkatte. Ammi ati mucaa kana wajjin aarsaa kaffalte kun sitti dhaga'amu qabaata. Kanaaf mucaa kee gargaariin siin jedha. Maartaa ila koottu mucaa kee guddifadhu. Si gargaarraa siin jedheeraa. Kanaaf ila mucaan kun hedduu miidhamaa jira. Boo'aa jira. Galgalaa ganama hin boo'a mucaan kun. Mucaan kanaan dura xuuxxoo hin jalqabne ji'a 2tti xuuxxoo jalqabee xuuxxoodhaan waan jiraachaa jiruufi harmi kee immoo mucaa kana ni barbaachisa. Torbee tokko guutuu hafuura kee dhofkattee yoona inuma jirta. Yoona inuma qubana qabda. Kanaaf immoo koottu siin jedhaa dhaamsa kanan sii qaba. Mucaa kee hin gatiini. Mararoonis immoo adaraa kee adaraa waaqa adaraa jaalala dhugumatti na jaalatta yoo ta'e dhugumatti jaalala naaf qabda yoo ta'e koottu na gargaari rakkoo kana keessaa. Haala jiru hin furraa. Rakkoon jiru furamuu qabaata.
namni kun mucaa natti gattee deemte malee bineensa miti. Akka nama bineensa namatti gattee na baqattee deemte. Bilbila kiyya immoo narraan kaastu. Miseejjii siin barreessaa naan deebistu. Nama baay'ee sitti ergee si argachuu hin dandeenye. Namoota si argatanis immoo loltee ofirraa deebisaati jirta. Kun immoo sirraa hin eegamu. Kana ati mucaa kana yoon qabaadhe maal rakkoo qaba? Namadha malee osuma dhugaa ta'eyyuu. Wantichi immoo dhugaas miti. Kanaaf immoo wanti sirraa eegamu ati dhuftee rakkoo kana waliin furuu qabna. Adaraa kee koottuun siin jedhaa. Mucaa kanas immoo na gargaartee garaa qaama seeraatis immoo waliin deemne akka kaadhimaa kiyya taate simtee rakkoo kana furuu qabna. Intalli kun immoo jireenya kiyyattis deebi'uu hin dandeessu. Mucaa ishii yoo kiyya ta'e achumatti hin gargaara malee intala kana jireenya kiyyatti deebisuu waan ani hin barbaanneef dura sotoon gara fuulduraatti ishee wajjin jiraadha ta'ee ishee wajjin adda ba'uu hin danda'u waan ta'eef mararoo koottu na gargaari. Kunoo ri'aa kiyya keessaa manatti galeera. Mana barumsaa akka durii sirnaan deemaatiin jiru. Baay'ee rakkachaa jira. Amma qormaata yeroo deemu akka ittiin deemu hin qabu. Nama naa qabullee hin qabu. Yeroo man barumsa dhaqullee yoo dhuftee na gargaarte rakkoo hin qabu. Mucaadhum kanallee na gargaari. Hanga dhugummaan isaa adda ba'utti kanatti na gargaarre eenyutu na gargaara? Ansi malee nama biraa hin qabu. Kanaaf immoo koottuu na gargaari. Baay'ee rakkachaa jira. Rakkinni koo sitti haa dhaga'amu. Akkuma kaleessa jaalala keessatti waliif duunaa, waliif jiraanna, waliin jechaa turre gaafa rakkoos immoo waliin jirraa yoo jenne gaariidha. Gaafa jaalalaa qofa osoo hin taane namni gaafa rakkinaati kan ilaalamu. Amma rakkoon ani keessa jiru immoo rakkoo baay'ee guddaadha. Rakkoo hangamma kana jedhee dubbadhuu miti. Egaa rakkoo kana namni marti ni hubata jedhee tayyaadha. Keessattuu namni dhala qabu rakkoo akkasii ni hubata. Haati hoosistuyyuu hangam akka mucaa tokko wajjin rakkattee dhiphattee guddistu ishiitu beeka waan ta'eef kana hubachuun sin hin rakkisu. Kanaaf mararoo adaraa kee rakkoo hamtuu keessan jira. Yeroo kanatti namni na qaqqabuu danda'u si qofadha. Namni nurraa fagoo namni alagaanu na wajjin rakkachaa jira. Ollaan ani wajjin jiraachuu malee bakka takka waliin galuu malee homaa walitti dhufeenya takkaa waliin hin qabne halkaniif guyyaa na wajjin dhama'anii mucaa kana na gargaaraa jiru. Yeroo inni boo'een dhufanii na sossobanii na gargaaraatii jiru. Kanaaf mucaa kana koottu na gargaariin siin jedha. Mucaan kun immoo haati isaas inuma dhufti. Inuma guddatas borumoonuma nama ta'a. Kiyya soo ta'uu baate mucaan kun namadha waan ta'eef hin guddata. Oromoon immoo ormayyuu guddisee sirna guddifachaatiin guddifatee ilmoo isaa godhatee ni guddifata waan ta'eef mucaa keeti jedhamee natti kenname kana immoo wal gargaaree yoo guddisne maal rakkoo qaba? Hin qabuuf malee otoo mucaa kana guddisee baay'ee natti tola. Daa'ima biraa yoo ta'u dabalee guddisee natti tola. Garuu anu ammatti immoo nama baratee barumsa xumure miti. Nama hojii mataa kiyyaa qabu miti. Egaa akkuma isin beektan nan baradhaa barumsarran jira. Kanaaf immoo yeroo baratanitti immoo maatiin nama gargaara harka namaatiin. Anarratti immoo namni biraa gaafa dabalamu gargaarsa kana maatiinis hedduu na gargaaruu hin danda'ani. Kanaaf immoo mucaa kana yoo guddisne homaa miti. Garuu waanan harka namaarra jiruuf anis harka namaatii waanan jiraadhuuf mucaa kana guddisuu hin danda'udha malee Oromoon hormarraayyuu fuudhee ni guddisa waan ta'eef nama hin gatu. Kanaaf ani immoo Oromoo irraa amman dhaladhetti mucaa kana fuudhee goodaatti gatuu hin danda'u. Amma haati ishiitti argamtutti immoo na bira turuun isaa dirqama. Rakkadhullee dhiphadhullee lafa ri'aa kiyyaa dhaquu dhabullee manatti galullee hirriba dhabullee barumsa kiyyallee itti dhabullee dhala namaa gatuu hin danda'u. Kanaaf immoo koottuuti waliin mucaa kana ni guddisna. Kanaaf lafa hamtuutti nagattee hin deemini. Laftatitti nagattee deemte kuni lafa baay'ee rakkisaadha. Lafa baay'ee cigaasisaadha. Kanaaf rakkoo akkasii keessatti nagattee deemuun sirra hin jiraatu. Mararoo adaraa kee. Namoonni immoo viidiyoo kana argitan immoo mararoottis naaf hima. As keessatti nagattee deemuu hin qabdu. Namoonni baay'een viidiyoo darbe jalatti koomentii jalatti erga jaalattee mucaa kana wajjin guddisuu qabda malee maaltu si gochisa jedhanii dubbachaa turan. Yaadi namoota sanaa gaafan taa'e ilaalu sirruma. Boo'uun ishii sirruma yeroo sanatti namatti dhaga'ama. Namni otoo hin beekin mucaa qabdanii sanuu mucaan harti gattee deemte gaafa mucaan harkatti argite mucaan kun immoo kiyyaa keetii naan jedhameera gaafa nani jedhuun dhugumatti nama boochisa. Booche garuu sanaan booda immoo achumaan baduun sirrii hin turre na gargaaruu qabaatta. Yaada namaas immoo dhaga'uu qabaatta.
jaalalli hanga du'a lubbuutti rakkoo hamtuun inuma namatti rakkoon kana caalu inuma namatti dhufa waan ta'eef kottuuti na gargaariin siin jedha. Egaa dhumarratti wanti jechuu barbaadu Maartaanis kottuu mucaa kee fudhadhu, Mararoon immoo hangasitti kottuu na gargaariin dhaamsa kiyyaa isa dhumaan sinii dhaama. Uummanni viidiyoo kana laaltanis immoo nu gargaara. Mucayyoo kana lafa ishiin jirtutti naa barbaadaan dhaamsa kiyya dhumaatii. Egaa hanga dhumaatti immoo waan waliin ta'u waan mucaan kun irra ga'u gara fuulduraatti isin beeksisaatiin deema akkasuma qaama seeraatiin beeksifneerra. Sanaan booda immoo waan ta'u waan waliin hordofnu ta'a waan ta'eef hangasitti immoo nu hordofaan isiniin jedha.